qaama saalaa dubartootarraa yaa'u yeroo kam maal yoo ta'e dhukkuba kan wal qabate yookiin rakkoo fayyaatiin kan wal qabate ta'uu danda'a. Akkam jirtu ani Dooktar Yoosan Abarraati. Akkuma beekamu waa'ee dhimmoota fayyaa hawaasaa adda addaa irratti darbee kan waliin mari'achaa turredha. Egaa har'a kan nuyi ilaaluuf deemnu waa'ee dhangala'aa qaama saalaa dubartootarraa yaa'uti. Egaa qaamni saalaa dubartootaa uumamaan dhangala'aa ni qaba. Yaa'u dhangala'aan kunis baakteeriyaawwan qaama saalaa dubartootaa yoo seenan baakteeriyaa fi maakiroo orgaanizimii wantoota xixiqqoo adda addaa irraa nu eeguu fi akkasumas dhiidhina qaama saalaa dubartootaa eeguudhaaf uumamaan namni ta'e dhangala'aan qaama saalaa dubartootaa keessatti ni argama. Egaa kunis amala, bifa, halluu ammaa wanti yookiin hamma mataa isaa danda'e qaba. Dhangala'aan uumamaan jiru kuni egaa dubara tokko irratti dhangala'aan uumamaan jiru kuni foolii kan hin qabne, halluu akka adii kan ta'ee fi wantootaaf biroo dhukkuba qaama saalaa dhukkubsachuu yookiin nama hooksisuu madaa'uu kana kan wal hin qabnedha noormaali. Egaa kunis dhangala'aan qaama saalaa kun kan baay'atu naannoo ovuleeshin jechuun marsaan laguu dhufee naannoo guyyaa 14 irraa kanarra kan baay'atudha noormaali dhangala'aan qaama saalaa dubartootarraa yaa'u. Egaa kanarraa kan hafe jalqabumaa kan isin jedhe dhangala'aan qaama saalaa dubartootarraa yaa'u yeroo kam qubaan rakkoo fayyaatiin wal qabata jedhamanii shakkisiisuu qaba kan jedhu. Kan laallu ta'a kunis maalni halluusaa yoo jijjiirame halluu magariisa ta'uu danda'a, gurraacha ta'uu danda'a yookiin adii furdaa ciccitee yaa'u ta'uu fi foolii yoo qabaate. Dhangala'aan qaama saalaa yaa'u kun wantoota kana yoo qabaate akkasumas qaamni saalaa nama hooksisuu, fincaan nama gubuu, qaama saalarra dhiitaa fi madaa'uu garaagaraa akkasumas yeroo wal qunnamtii saalaa raawwatamu dhukkubbii cimaan namatti dhaga'amu kana yoo wal qabate dhangala'oon qaama saalaa dubartootarraa yaa'u rakkoo fayyaatiin kan wal qabate waan ta'eef atattamaan yaala argachuu dandeenya, argachuu qabnaa kan jedhudha. Egaa kana rakkoo yaala fayyaatiin wal qabate kana yookiin amaloota dhangala'aa qaama saalaa keessaa yaa'u armaan olii kana wantoonni nutti fiduu danda'an wantoota baay'eedha. Isaanis infekshiniiwwan qaama saalaa kan baakteeriyaa, faangasii fi wantoota birootiin namatti dhufan ta'uu danda'u. Akkasumas immoo alarjii saamunaa irraa ta'uu danda'a, uffata jalaa uffanne irraa ta'uu danda'a, wantoota nuyi qaama keenya dibannu irraa urgooftuu waan adda addaa ta'uu danda'a. Isaan kun alarjii nutti ta'uudhaan dhangala'aa mallattoolee akkam amma dura jenne san qabu fiduu danda'u. Kan biraa yeroo tokko kondomii fayyadamanii kondomiin keessatti yoo dagatame yookaan huccuu qaama saalaa keessa seene wantoonni adda addaa yoo qaama saalaa keessatti hafanii wantoota kana fiduu danda'u. Akkasumas immoo dubartoota umurii dhala godhachuu irra darban noopos kan jennu naannoo waggaa 49-50 olii dubartoota kanarratti dhangala'aawwan kun amala hamaan olii rakkoo fayyaatiin wal qabatu jennee yaadnu kana qabaachuu danda'u. Kan biraa kan nu ilaallu ittisa isaati. Yaa'u dhangala'aan qaama saalaa dubartootarraa yaa'u kun amaloota armaan olii kana yoo godhate yookiin rakkoo fayyaatiin amala rakkoo fayyaatiin wal qabachuu akka hin agarsiisne yookiin rakkoo fayyaatiin akka wal hin qabanne gochuudhaaf ittisa barbaachisaa. Ittisni sun immoo tokko bishaan qaama saalaa keessa isaatti dochiin kan jennu qaama saalaa keessa isaatti bishaan naqanii dhiquun hin barbaachisu. Kan biraa saamunaa urgooftuu qabu.
dhiqachuun yookiin fayyadamuun hin barbaachisu. Kanaaf qulqullina yookaan hayyi qulqullina uffata fayyadamnu eeggachuudhaan faamilii yookiin nama walqunnamtii saalaa waliin raawwannu jijjiiruu dhiisuudhaan infekshiniiwwan qaama saalaatiin wal qabatan yookiin karaa walqunnamtii saalaatiin namaa namatti daddarban yookiin sexually transmitted infection warra jennu kana ofirraa ittisuu dandeenya. Egaa mallattooleen kun mallattooleen dhangala'aa qaama saalarraa yaa'u kun mallattoolee dura jenne kana foolii qabaachuu, qaamni saalaa nama madaa'uu, dhangala'aan adii furdaa ta'uu fi dhukkubbii qaama saalaa fi akkasumas yeroo walqunnamtii saalaa godhan dhukkubbiin namatti dhaga'amu kun kan namatti deddeebi'oo ta'e dhibeewwan biroo kan akka HIV AIDSiitiin illee wal qabachuu waan danda'uu fi atattamaan kan nutti deddeebi'oo ta'e atattamaan mana yaalaa deemnee qorannoo adda addaa taasisuudhaan yaala barbaachisu argachuu qabna. Galatoomaa jechaa rakkoo fayyaa birootiin aga walitti deemutti nagaatti taa'aa. YouTube kiyya yoo isinitti tole subscribe share gochuudhaan na bira dhaabbadhaan jedha. Galatoomaa. Thank you.